sodaatee garaanko ana wajjin jira gooftaanko maaliif sodaatee garaanko ana wajjin jira gooftaanko. Inni cabse karaa banuu na dura bu'aa akkana argatamee miti akka maaliif ta'a waan an caal jedheef hin gawwamne waan an eeguun beeka waaqni koo yeroo isaatti waan haaraa godha isa cimeeka nan gatu nan beeka guyyaa yaadatamu yaadatamu namni saangatamu guyyaa yaadatamu namni saangatamu abjuu kootan eegaa jira isa gaafa sana dubbatame an dhugaan argee dubbadhee maafan obbolaa kootiin jibbame obboleessa mul'ata baatu ofitti qabanii silaa guddifatu anaafoo waaqni naa jira garaa naa tanii maabbolla naa qotu maaloo waaqa Yoosefi na hambisi boru furmaataafi maaloo waaqa Yoosefi na hambisi boru furmaataafi. ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'aa biftuutii gara Yerusaalem dhufan. Isaan inni mootii Yihuudootaatti dhalate eessa jiraa? Nu urjii isaa ba'aa biftuutii arginee isaaf sagaduu dhufneerra jedhanii in iyyaafatan. Yeroo mootichi kana dhaga'ee irraafame. Yerusaalem guutuunis isaa wajjin irraafame. Yommuu inni luboota warra hangafoota barsiisota seeraa saba Yihuudootaa keessa walitti qabee Masiihiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Isaan immoo mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaa keessatti dhalataa raajichaan caafameera jedhanii argachuu ulfanii garan. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abbootaa, Waaqa bara baraa, ati Waaqayyoodha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Waa'ee isaatii kanaaf, waa'ee yeroo kanaaf eebbifamu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ammas sagalee keetiin gara keenya kootu. Ameen. Nutti dubbadhu. Ameen. Bifa kamiin haa ta'u, humni sagalee keetiin faamu raawwate kan koofi haa ta'u. Ameen. Jireenya namoota irraa kan caale haa ta'u. Ameen. Gooftaan bira waanti dhufee keessi. Ameen. Nu wajjin ta'i. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Meiyyaati warri waa agartanii manaa warri kaan dhiisaa warri kaan nagaangala warri hurjiisaa agartanii manaa batan sagalee guddaa na dhugaa hurjiisaa agarree manaa baanedha. Hurjiisaa agarree manaa baane. Yoo sukkeetti moo galagalii hurjiicha argee manaa baheeni. Hurjiicha argee manaa bahee. Matadha kanatti dubbadha. Jara kanatu garaa nama nyaata garaa namaatu hurjiisaa agarree manaa baanedha. Ameen. Ameen. Macaafa qulqulluu caljeettanii yeroo laaltanii waa sadii agartu. Waa sadan isin agartan tokko maanni dhugaa akkuma manaa bahetti galma ga'e agartu. Akkuma manaa bahetti dhugaa galma ga'e. Lammaffaa
dhugaa achi rukutamaa as rukutamaa gara maal galtu. Sadaffaa dhugaa Waaqayyo dhugaa galma ga'uu dhabna Waaqayyo falmee galtu. Macaafa qulqulluu keessaa wantoota kana sadan suuta jettanii yeroo laaltanii abbootiin amantaa geggeessitoonni amantaa isa kana irratti hojjechaa turan garuu waan nama dhibu warri Waaqayyo isaan waan tokko illee hin qaanofne. Ameen. Ameen. Wanti barbaade haa ta'u abiddi isa boora'u zayitiin isa danfu dubbiin isa baay'atu warri Waaqayyo isaan waan tokko illee karaatti namne. Ameen. 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 Gara wangeelaa macaafa kanaatti kan deemu iddoon kun iddoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisa. Waa sadiin dubbata. Tokko wangeela Maatewos boqonnaa lama tokkoon bashanii keessatti waa sadii agartu. Tokko kakuu raawwatamuuf malee agartu. Ameen. Ameen. Lama warra dhugaa baatanii mul'ata dhugaa baatanii karaarra dhaabatan agartu. Sadi isaaniif kan dhugaa ba'ame dookimentii agartu. Kan sana irratti dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhufee dhalatu raajonni lama dubbataniiru. Macaafa qulqulluu keessa raajii lama jira. Raajota gurguddoo raajota xixiqqoo jiru. Raajonni lachuu dhufee dhalachuu Yesuus dubbataniiru. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Jaartiin hundi akka eegaa agartee hin beeknes haati manaa lubicha dhaqqaalaatis waa'ee Yesuus dubbatteetti. Ameen. Ameen. Raajii duree keessa dubbateera inni beekaanis dubbateera. Mee sagalee keessa wal kaasaati Waaqayyo waan karaatti fudhatti hin dubbanne jedha. Waaqayyo waan karaatti fudhatti hin dubbanne. Ameen. Ameen. Iskeel boqonnaa 12 lakkoofsa 8. Iskeel boqonnaa 12 lakkoofsa 27 laatanii Waaqayyo keessa lakkoofsa 8 maanni safara kana keessa mammaaksatu jira mammaaksa nagahee. Namootatu mammaaksa mammaakaa jira Waaqayyo hin dubbata malee irraawwatu jedhani. Ani akkasii je mammaaksa jaartiin loomtutu mammaake safara mammaake Waaqayyo hin dubbata malee irraawwatu. Iddami torba irratti akka jedhe Waaqayyo annan dubbadhas nan raawwadhas. Ameen. Akka jiru nama jecha kana dhugaa jedha Waaqayyo hin dubbatas hin raawwatas. Haleluuyaa. Ameen. Eenyu? Waaqayyo. Waaqayyo hin dubbatas hin raawwatas. Yeroo dabarsuuf sa'aatii bal'eessuuf Waaqayyo hin dubbatu. Ameen. Bakka barbaadummaa bii dubbattee beekee dubbatte jaartii mallafaa ka'ee haala gooftaan dhufeetti. Ameen. Ameen. Isheen ulfooftee waan ulfooftan beektu. Ati akkasiin waan si keessaan beektu ammati. Oositti bukuu ammalee hin bari. Har'a Waaqayyo nama tokkotti si haasasu. Ameen. Gaafa jalattiin natti waan dubbiftu garaa isaaniit keessa Yohaannis turani waan dubbisuu dhufti amanaan haasorte. Akkasii ma ta'u. Ameen. Ati oositti bukuun malee waan si keessaan bartoota. Ameen. Amma warri dippiloomi digirii qabdanii yoo sartifikeetiin keessa jalaa gadi malee dippiloomi kennan. Gaafa sartifikeetii gadi yoo warqee naa gadi wayyo warqee goote gaafa gadi utuun gatiin sii bagan. Ameen. Iyyaati Waaqayyo dubbatas warri kan keenyaa galchoo fuudhaa bultii isaa garree manaa baane. Moo callimattanii manaa baatan. Joonjaa lama dha wallaa limite. Ameen. Yoo warri waa galtee manaa baane. Ati calluma jedhina dhaggeeffadhu. Haleluuyaa. Ameen. Egaa dubbataniira. Saayinsi boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti nama dukkana keessa jiruuf inni hin baase jedhameera. Ameen. Warra jireenyi danda'amteef warra gaaffii keessa jiran inni hin baa. Egaa tokko baadatti kakuu jiru irratti kakuu jiru akkasii kakuu qabdan. Ameen. Yeroo ruutii namni na fuudhanii tura eeggatu kakuu qabda. Yeroo tokko qabdan Waaqayyo si fabrikaaleessu. Annan dubbadhas nan raawwadhas jedhe Waaqayyo. Waati kakuu mamtuufi tokko ilaali kakuu keetu akkuma dubbatame sololoota ulii si guddise ceetee baate gaadala gama kee Afrikaa galte siin jedhe malee Waaqayyo akka itti keetiitti ijaaramatu sitti himi. Waliigalaa jirraa? Keetiitti ijaaramatu eenyu hedduu? Akkama Afrikaa galteen hin boo'in waa'ee itti keetti si yaadi. Akka kanatti waan nu bandeef kakuu sololoo waan barbaannuuf akkuma sanatti waan deemu nutti fakkaate kakuu shakkina. Inni lammaffaan kan nu kakuu shakkinuufi
warra kakuu qabne warra waliin dhaantu nu dursa. Ati waaqayyo eeggatte amma waaqayyo Abrahaam manaa baase. Miti yaa Abrahaam wayinuu fuudhee manaa ba'e. Looti. Kan dura eebbifame Abrahaam immoo Looti. Kan lafa gaarii fudhate Abrahaam immoo Looti. Kan kakuu qabu. Amma tu surat akkas ta'e kan gosa arma waan dandeettu ati. Akkasuma godhee akkas nama godha galanni isaa godhu. Ameen. Ilaala inni kun inni kakuu lama manaa ba'e mijaan argaa inni sun immoo yeroo sifatee sontaa godhate. Kakuu qabu miti. Yeroo waliin dhootu si dursitee fookirra yaaditee achi galsitti foorichu. Ati immoo yeroo lama achi ol foorichu. Si aas. Gaafa akkas ta'us waaqayyo sirrii. Siifoon gale. Yeroo amulee si gale malee siifoon magalaan jiru. Mee nama sun keessa waaqayyo sirrii dhalii. Akka kamiin jenne ittuma keenya jedha. Ameen. Kan sadarkaa kakuu si yakkisiisu yoo waaqayyo asii galtee laakiti murtane gaafa asii galtu shiroo manaa badee si eegda. Ati maal lagaagal kan manaa badee si eegyoo maal akka nama godhaa waaqayyo hojii mataa akkasi. Ameen. Ituun baratiin barsiisaan taatan. Mitiiree. Ameen. Ituun baratiin barsiisaa ta'uun jaalina maal godha beektaa waaqayyo. Ameen. Mit godhe si dhimmiidheetu jetteenna shan keessaati siin jedha. Fatanaa meeqa keessaati? Dhibba keessaati miti amma gaafa si waaqoo si dhimmiidhu shan keessaati jedhe malee hin boo'in. Ameen. Meeqa si hafa? 95 si hafa. Ameen. Gaafa inni si meelessu boca ugaarraa yeroo si deeffachiftu 10 keessaati. Ituma jettu meeqa kan dhabeetta? Dhibba galteetu digiriin barananta. Wani kan keenya argachuu fuudha eebbifamuun barana jedha. Eebbifamuun barana. Kanaaf namoonni kan kun shakkaa jiraatu. Sanas ta'e kanas ta'e waa tokko sitti hima. Wanti waaqayyo dubbatame fidalli ishee eegamte raawwatamti. Ituu warri koo nan barsiisin, ituu maatiin koo nan barsiisin, ituu firri koo nan barsiisin rakkinni mana barumsaa naa taate. Ameen. Ituma karaarra ciisee kadhadhu achuman bula. Namoota dachee dhuma lafa bulu kan hangaruu namni jiru. Ergamootuma waaqayyo irratti fakkaata dhufaniitu bar tokko nama guddaa taataaf naan jedhu. Bar tokko warra karaa irratti kufan lafaa kaaftee abbaa taataaf naan jedhu. Akaafan simuun illee kun argatimee nu jira. Gaafan taa'ee laafuun ta'ee gaafa kadhattuu ture waaqayyo sirriidha. Har'a sirriidha. Wanta barumsaa warra barattanii gaafa fatanaa namatti naasa'ani. Ati fatanaarra jirta afaan qabadhu ta'e. Singalui. Ameen. Gaafa fatanaa iskiliiptoo baatee lafa barsiisan akkas ilaalaa waa isa yuqayyiidha. Mitiiree ilaal fatanaa keefiti. Wuti hin jedhin achi bilbiltee asis hin bilbilin. Feesbuukis hin qorqorin calcaliifiti. Isa booddee digirii keerraa keessa. Ameen. Isa booddee faarfannaa kee kuunoo akkas jetta. Mataa kee kan gooteeti. Nama mungkin karena negai right. Lagi lagi mali beta itu kata nanya bikin nama timil. Mal tak aja. Fiti. Digiri ke mana? Amin. Lewat mana tadi? Sering fiti. Gak ada nama tidak asal. Teacherin. Leva. Gak apa kata nanya kita kan akbar point. Amin. Barang nama apa itu mursi saja aja. Haleluya. Hirrata. Kakunjira. Dupe apa tak kasih kamu kan dah. Ada jodoh kalau kan jodoh nawan. Amin. Mungkin lagi hadis pokoknya yang lakukan sekolah berada. Abang ko jencut jira alis nanoce. Amin. Abang ke lupa jencut jira alis pai lupa. Amin. Sendalu sih. Amin. Ika panje lupa te. Hati-hati. Amin. Haleluya kita. Awal kita ibu. Siapa ada dia pada iya siapa? Kau ciri mana dia siapa? Amin. Ini mungkin itu lagi mana TV. Amin. Amin. Karena dia kampung angkapung kau aja di mana? Haleluya. Amin. Lalu kamu kau dia angkapung kau ada. Amin. 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 Nampak kata hati siapa? Kau tak kau itu lupa dan orang mana musai. Mana baru saja kalau alama mandira musani. Hiriran betul. Bapak matro baraino. Sanfu. Tak kasih mamat. Wah mulut tak siapa lagi duri dia tak akan mulut tak kawan ni. Barang apa sih bas? Akar. Wajah apa mulut tak? Mulut aja. Mana baru
taate wajjaadhaani agarraqaa hattuu rakka keessa soomduu rakka keessa mul'ati kee gaafa dhufu gaba lafa mul'ata kee amana kini keenya akkasi hamma lafa ani amsaadhaan saawwateef seena guyyaatti saawwi dhala geesse nama rakkifti marga nyaattu hin mar'atti hin boorratti hin miidhatti nu hulee maal tumna waa isheen gadu dhaluudhaaf ati akkasi yeroo mul'ata kee bira gahu geessu amaluma si dhowwata. Ameen. Ameen. Nyaata sitti hin tolu, qabaatu sitti hin tolu, nama akkasi barana hinuma deessa. Ameen. Kakuu qabna. Kakuun jira. Ameen. Jarri kun waan nama dhibu. Bulchiisaa agarree manaa baane kan isaan jedhanii sadaffaa tokko kakuu waan jiruufi lammaffaa mul'ata dhugaa qabu. Ameen. Ameen. Kennaa dhugaa qabu. Ameen. Yesuusin maal fidanii? Warqee, qumbee, ixaana. Waan sobaa miti waan qabatamaa tokko baatanii karaa darbaa dhaban. Ani akkas yeroo tokko waan qabatamaa tokko baattee karaa darbaa nuti dhabdu jira. Gaafanis Waaqayyo sirrii. Ameen. 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 Kan isaan baasan tokko warqee. Yesuus ati warqeedha. Ameen. Ameen. Lama qumbiidha. Qumbiin mootii duwwaaf kennama. Yesuus ati eenyudha? Mootiidha. Sadaffaa maal baata? Ixaana baata. Yesuusin irraanfatiin dhumarratti maal taata? Aarsaa taata. Mul'ata dhugaa kana sadan baatanii garuu nama dura godhe. Mootiin dura godhe, safara dura godhe, haalaan dura godhe, yeroon dura godhe. Ati akkas. Garuu waa gartee jaa. Waan agartee mana baate qabdaa. Akkatti si funduraa kaasu qaba Waaqayyo. Ameen. Yeroo tokko tokko ani waggaa 23 tajaajile. Bara 86 gidaadhaa iskuulirraa kan baradhee tuun. Amma maa tajaajilaman jira. Namoota baay'ee tokko tokko abanu ciqileen irra kaa'e, abanu mul'ata korra taa'e. Takka wanta akkasiin jiru, qalliin akkasiin jiru. Ameen. Waaqayyo si baafnaan samaayira ta'e haalta malee dhiisati. Ameen. Ameen jechuudha. Ameen. Afaan tokko jira asii yoo ta'e asiin karaa bana. Waaqayyo kun danda'amu gudii godha. Ameen. Gaafa ta'e jechuudha deebitu asiin banee qaanes. Yoo asiin fiiddee tutaachiin sitti bana. Ameen. Akkana godhe akkan nu godhe niyyuu. Yaa'ii baay'ee jala oolu. Eesawuun abbaa jala oolu. Inni abbaa jala oolu baraadhaa osoo nu adamsa. Inni haadha jala oolu watii kushiinaa keessaa watii qammasa. Inni kubaaleessaadhaan miilli isaa gubatee rakkachaa oole eesawuun. Eebba dhumeetti dhufe. Yeroo tokko tokko akkas warra nama jala ooltutu iddoo qaba. Abbaa isaa gammachiise mul'ata dhugaa baatee gaafa dhufu eebbi dhumeera. Eegaalee hojjetaadha islaallee dhaqaataa ta'e. Hin boore borbaa. Eebbi sobaan dhufte nama riiti, biiroodhaaf nama riiti, waajjiraaf nama riiti. Nama yoo qabaatan masagaajjaa hin galu. Mul'atatti hin galan. Biiroo mootummaan galta nama qabaannaa rakkina hin qabu. Garuu mul'ati namaan hin ta'u waaqaan malee. Ameen. 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 Inni soomee eebba fudhate biyyaa balee dhaqee karaarra bule. Ameen. Ameen. Inni eebba dhabe garuu manuma abbaasaa bule. Ala buluun kee nafu yoo sobdee eebba fudhatte. Takka ala bultee waggaa hidda yookaan siraa hojjeteetu deebi'ee dhufe. Waa tokko sitti male. Waan dhugaa tokko qoonaan bashannanii taa'e mana abbaa kee keessa. Ameen. Waan dhugaa qabdaa. Ameen. Nama suukeetti kana gadi waan dhugaa tokko qabattee kaatee taa'ee. Waan dhugaa tokko qabattee taa'ee. Yoos bashannanii taa'ee. Yoos bashannanii taa'ee. Warri garri keessa maayirra sii jiru maaliif hin bashannan to'ate? Akka jette Phaawulos kana waliin nus fira qabnaam jedhe. Ameen. Amnaa mutuu jenne. Ameen. Waa mul'ata dhugaa baattee wanti baay'ee firra dhaabatu cabjame taa'ee ilaali. Si duraa kaa. Ameen. Alaarmin irra keemee jira. Hammuma yeroo isaa gooti isa malee isa booddee akka hin jaallannetti ka'a. Ameen. Waaqayyo kana hin godha. Ameen. Inni namaaf inni sadaffaa jarri kun waan nama dhibu galmeen waa'ee isaanii caafamee jira. Ilaala. Galmeen illee qabu. Qabuu qabu. Waan dhugaa baatu galmees qabu. Ameen. Ameen. Dhagaa galmee dhagaa bijeenaa eeyyee galmee irra jira waa jira. Ameen. 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 Ati akkasima waan attan jabal qabatamaa ta'u qabda. Garuu hin taane akka jedhe Museen saba isaatiin har'a Waaqayyo isinii lolaa isin nagaa argattu. Eenyu isinii lolaa? Waaqayyo. Eenyu isinii dubbata? Waaqayyo. Eenyu isinii faradaa? Waaqayyo. Isin immoo maal argattu? Nagaa argattu. Macaafuu hedduutaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 laala. Lallaba tokko bara 2000 qopheessin ture kaasiitii 4ffaa irratti. Obsaan mo'adhu namni obsuu barbaadamaa. Lallabi tokko jira. Lallaba kana mina geeffattee ture. Nama baay'ee beekanna. Ajirratti dubbadheera. Macaafuu hedduutaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 laaltanii namicha tokkotu waa'ee jaalalaa baratee eebbifame. Digirii masaa qaba. Garuu jaalalli isaa nama hin galu. Akka jaalalleen kun durboota gidduutti abaaboo ishee qoraatti gidduu bakkeeffamtee. Eenyuun gidduutti? Eenyuun gidduutti?
durboota gidduutti maal fakkaatte ishee qoraattii gidduu fakkaata namni kun waan jaalalaa beeka garuu abaaboo ishee qoraattii gidduu jaallate asiin waraabsa garuu jaallatamteetta ameen yeroo galtu waraabsa yeroo baatu waraabsa isheen akka jette lakkoofsa tokko laaltan ani gurraattiidha aduun gammoojjii na gurraachesseera dargaggeessanii manatti hin qabu jette inni mootii saraasaa sirbee yoo gurraachofteeyyuu simboon abbaan kee ganamatti si uume waan sirraa calaqqisuuf namni si bira darbu isa booddee isheen immoo mokkeetti ani naardoosi biqilaa bishaan bukkeetti nallalisan naannu ani immoo ishee akkasiin jaaladhu ishee qoraattii gidduu malee gaafa sana ol gaatu gadi buuta akkasumatti galmaasi gaadha amiin jechaas gaafa itti beeksisanii mokki jettu tirsitti godha gaafa jettu dhiiseera akkittu waa kosi geggeessuun beekamu ameen ishee si bilaan yeroo galtu waraabsa biiroo galtu waraabsa manatti galtu waraabsa ani ishee akkasiin jaalladhe naardoos macaafa wangeelaanis boqonnaa kudha lama lakkoofsa doolaaltani waa'ee naardoosu jira naardoosi kan urgaa'u mimmaan isaati naardoosiin gaafa dhaaba qoraatti gidduu dhaaba maaliif qoraattiin hin guddataa naardoosi hin guddatte gaafa qilleensa irraa urgaa hin urgaa waraaqayyo warra akkasi barbaada warra waallaa keetu waraanamtee waallaa urgeessitu warra jeessitu ati isa kam tokkositti bu'ee ilaalu waa'een keenyuudhaaf danda'ama waa'ee mana keenyuuf danda'ama dhaggeeffadhu Abrahaam ilaalachi deebii Isiyaaq ilaalachi deebii Yaaqoob ilaalachi deebii dookimentii jira tokkollee kenne Waaqayyo olmaan kee baay'ee 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 olmaan kee baay'ee 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 dhumatee narra baay'ee. Shaatu Taayyeen jedhama. Waldaan irraa dhufee waldaa Gullallee Afaan Oromooti. Achumaan tajaajila faarfannaadhaani. Yeroo darbe iddoo kana gara Raajii Masirratti gara Paaster Masirratti dhufee baay'ee na dhukkuba ture dugda koo kanatu waggaa dheeraadhaa fi baay'ee na dhukkuba ciisuu hin danda'u. Gaafan gara mana qorichaa Giruuniin gaafan deemu raajina kaasaniitu lafeen kee kun rakkina qabaa kiftatii waan qabuufi jedhanii qoricha na ajajan. Qorichuma sanatu malliqimsuu isumarra darbeeyyuu waggaa dheeraan dhukkubfadhe Waaqayyoof galanna ta'uu gara kana gaafan dhufu torbanii lamaanarraa gara iddoo kanaa dhufe naa kadhatanii paasterri harkanarra kaanii naa kadhatanii yeroo masanaa kaasee Waaqayyoof galanna ta'uu galgala nan gale mana kootti isan dura halkan na dhukkubuu achi galagalee as galagaluu hin dandeenye ciisicha gaariin ciisee bulee Waaqayyoof galatu lafeen dugda kootis hin fayyee kanaafi Waaqayyo sana gargaareef maqaan isaa eebbifamu jecha jireenya koo hundumaa Waaqayyo akka kanatti na fayyisee gaarummaa isaa sanatti agarsiise kana maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaafi isinis namni kana ilaaltan gara iddoo kanaa gara iddoo fayyinni jiru kanaa dhuftanii dhukkuba keessan kamiirraayyuu hiikamsa akka argattan. Olmaan kee baay'ee 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 olmaan kee baay'ee 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 dhumatee narra baay'ee. Koo Wanduu Tashumaa Dilgaasaan jedhama. Sagantaa kana torbee har'aatiin hirmaadhee keessummaa ta'ee tan dhufeen beekuu ture hiriyaa koo Zamanuu Moosisaa nama jedhamu ture. Rakkoo koo kana isatti xiqqoo hirmaadhee garuu Waaqayyo rakkoo koo dursee hin beeka rakkoon koo guddaadha. Ani dhukkuba narviitii fi dhukkuba koolesteroolii dhiyeenya qoramee koolesteroolii jechuun nama dibatni itti baay'ateedha qaama keessatti coomni kuufame itti baay'ateedha. Ani yeroo akkasitti na ilaaltan nama koolesteroolii coomni itti baay'ate dhiisaatii nama cooma jaan argee beeku hin fakkaadhu. Yeroon isiniin jedhu isiniif gala baay'ee qaamni kiyya yoo argitan akkana qal'aadha. Kanaafi Waaqayyo waa hundumaa danda'a. Beetazaataa hospitaalitti si'a sadiin dhaqee qorame
si'a sadaniyyuu aariidhaan sirumayyuu doktorri tokko ati maal taate dhukkubni kee kun waan yaalamuu miti yeroo dheeraadhaaf si faana jiraata suma si keessaa buqqa'ee hin ba'u naan jedhanii abdii na guddisiisan. Garuu Waaqayyo inni jiraataan inni hunda danda'u kootu abdiin as jira naan jedhee na waame nama riyaa kiyyaa Zamanuu Moosisaa jedhamuuni dhufee Paaster Masarat Dhaabaa naaf kadhatanii maal inni rakkoon kee naan jennaan rakkoon koo irraanfannaa dhukkuba narvii koolesterooliidha. Kanaafi dhuftee dhugaa baataa jennaan dhugaa nan baa dhufee nan dhaabadha waldaa kanatti nan dhaabadha gubaa'ee kanarratti dhugaa nan ba'an jedheeni amma kun akka argitanu koolesterooliidhaan naan jedhan. Koolesteroolii jechuun dibanni nama keessatti baay'ee amma too akkasitti na laaltanu an nama cooma jaanuu laalee baay'atee narvii koos Waaqayyo na hambisee koolesteroolii koos kontiroolii godhee. Laaboraatoorii qoramee jira. Kun akkuma argitanu qoramee ani amanuudhaaf na rakkise kan amanamu Waaqayyo inni jiraataan bara bara Yesuus gooftaadha. Galatanaaf galchaa. Namoonni dhukkubsattanii yookaan immoo haalli jireenya keessanii bitaa isinitti ta'ee fayyaa keessan irratti dhiibbaa qabdanii abdii kutattan koottaatii asitti Waaqayyoon isiniif kadhatamee fayyuu akka dandeessan dhugaa isiniif baha. Ergaa koo dabarsaa Waaqayyo hin dhagaa deebii deebisaa hin fayyu. Manke baay'ee 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 oolmaan kee baay'ee 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 dhumatee narra bahee. Merere inni na doosisu waan namoonni fakkaatee Waaqayyootu na wajjin jira mirga koo dhaabatee maaliif sodaatee garaan koo anaa wajjin jira gooftaan koo. Maaliif sodaatee garaan koo anaa wajjin jira